namni kabajamoo jaallatamoo siin jedhaa jira taanaan gannazamaa jirta ofii. Namni jaallatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta awwaalamuudhaaf. Suurota gaaffiif deebii tokko irratti mucattii tokko yeroo gaafattu keessatti ummanni hariin mucattii kana baay'ee dinqisiifachaa jira. Gaaffiisiif deebii simee ilaala. ሹራ ቀጣይ ጥያቄ መሐመድ እንዴ የኔ ስጦታዬ ስስቴኑ ተሳዱላይ የኔ ሙና ደርባባ ገርተኒ ጋፊፍ ዴቢቻ ረቲ ሲንጎቻን አገርሲፍቲ ኢሲንሱን ገሩ ጀቻን ዋንሳና ሂምቲ ቻን ጊዜ ሲና ከስጀቴ ቲምቱ ሙጨቲንሱ ዋንስ እንጀቴ ገሩ ደገሰኒት ቱሚቲ በቃ ባየው መነሬኑ ከነ ወለር ካፉዴ ሃሳጀር ቶቲ መኔዳ ኬሰቲ ሱራ ከአን ጀደመን ሰከታ አመኒ ብልብል ያርካ አርገሙ ፖሊሲን ፌደራላዳ ቤክሲሴ ጅራ Suuraan Joon Daani'el kan nageenya daandii xiyyaaraa balaadhaaf saaxiluun himatamee fi yeroo ammaa mana hidhaa jiru gallakkifamee ture. Dhimma kana ilaalchisee raadiyoof televezyiiniin Bisraat bulchiinsa mana sirreessaa gaafatee jira. Daarektarri quunnamtii hawaasaa Komishinii mana sirreessaa Federaalaa obbo Garramaw Ayyalew raadiyoo fi televezyiinii Bisraatitti akka himanitti bilbilli kun sakatta'iinsa taasifameen harkatti argamuu ibsan. Obbo Garramaw akka himanitti namoota kana raawwatan irratti yakkamtoota irrattis akkaataa hojimaata marichaan tarkaanfii barbaachisaan ni fudhatama. jedhanii jiru. Mucaan kun gaafa du'u silkiidhumaan du'a. Dhugaa rabbii bakka silkiidhumaan du'a mucaan kun gaafa du'u. Harar keessatti kun bakki Qur'aanni addabaabaayii keessa jiru irratti diigamaa jira. Waan isaa garuu hin barree guddisanii ijaaruu fi ta'ee waan isaa hin barree dhugaa rabbichaa. Kun Harariin keessatti waan baay'ee nama naasisutu ta'aa jira. Bicha Rabbiin waan gaarii afi duchun. Nun dhibu lafa keenya qofa harkaan fuudha. Nu akka barbaadan iddee barbaadan dhaqa. Akka barbaadan fira ta'aa fi garuu waan keenyatti hin bu'ina dhugaa rabbicha. आड़ी टेढ़ी शक्ल और ओवर एक्टिंग करके लोग रील्स पर फेमस हो रहे हैं, पर तस्वीर में दिख रहा है ये शख्स वाकई में बेस्ट एक्टर है। अच्छी शक्ल और अच्छी बॉडी होने के साथ साथ ऐसी एक्टिंग स्किल्स हैं कि लोग उनके हंसने पर हंसते और रोने पर रो पड़ते हैं। एक्टिंग करते करते वो कैरेक्टर में ऐसा घुस जाते हैं मानो सब कुछ रियल चल रहा हो। और ट्रांजिशन वीडियो बनाने वाले एडिटर कभी इनसे एक्टिंग सीख Ajanda addunyaa teera wanti kun isin garuu ammallee hin barre ajanda addunyaa teera. Na mahinni sheekni keenya viidiyoon tokko jalaa gadhiifamee jira. Viidiyoochi viidiyoo akkamii seetu? Qoy viidiyoochi sintan agarsiisaa viidiyoo baay'ee na naasise dhugaa rabbichaa viidiyoochi gizeen argu. Meemee sinis viidiyoocha ilaala. Sheekh Khosree. Waan jabaate malee beeki mas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني قينياكم. فيديو نساء كمالي بيجي كاجر تبي ترجمنا. جرا كانون داوجين ابتدائينه سلكي أركافونه أن سلكي رافو. شيء كان اللي يكون ودكاني شيء كم في يامني مجلس نيجا شورا مجلس نانو هردي واتجانا تدي بيته مناي رات إمبا تجا شو فرماني في جيران. كنوا إني نزيد دبتا. خليسا كإنسان دبتان. أكا إنسان بيرت. وهذا سيني بيجا شورا. سلامات دبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خليص شيسمان إتيانا بلشا يوخان دم إسلامنا نوراري الشيخ عبد السلام جبريل فا بيرو إسانيت خليص أنا يامني علماء هدو لغا إتيانا إساني لانغنا ما هدو دا غرسا في أكنا ما علمو إسانيت
Naafannani ati waan akkasii sirraa hin malu barsiisuu daawaa godhuu kanuma irratti naan jedhanii akkasuma wajjin nama diinirraa jechi arrabaanis hin tolu naan jedhanii dhaamsa naa kennanii akeekkachiisallee naa kennanii ganaa ittiin deebullee jedheeni ulfaadhaa jaalatoomadhaa isin hin jenne. Shaadaallee si qaban jaal. Haya ammoo maal nuun jetta? Shaadaa namuu Maal ganaatti ni deebita? hin deebu. Yoo itti deebite hoo maal beela? Isin irratti illee hin deebu ganaa. Jechi kee tokko ol beeka miidiyaa jee kutaanaan nuti alaafinata lubbuu deetiin qabnu atillee hin qabdu. Garuu yoo namni namidha jeeraate hoo. Namni namiidhe siin nu miidhu jira hawaasa tuttee kaasu jira. Jiraate hoo. Sittin dhiisu. Namni yoo namidha kan Miidhaa sittin dhiisu akkuma har'a miidhaa ta'e hawaasa irraa nama si dhoorku jiru. Okay taate mamara. Maa inni garuu uummata keenya muka jigeetti qottuutu danatama maal jedhama. Soo bakka nama kana utuu dhiisni hoo. Maal isinitti fakkaata isin hariinuu dhufee afaan itti barata dhugaa rabbicha nama sheeka jedhamee akka sheekaatti ilaalamu tokko nam tokko ko arrabsuun qabu bakka yoo isaa yaaddeetee deemtee gorsuudha keessaan yoo gorsuun iyyaa qabaatte እና ፐብሊክ ያከስ ሚዲያ ratti baasne fokkisiisuu adhiisnu dhugaa rabbicha sheekni bakka gizee akkas mataa gadi godhina adara rabbicha waggaa meeqa waggaa 20 meeqa beela'anii baratu jarri inni sin asteessanitti qalladdan dhugaa rabbiin isiniin jedha bakka jarri waggaa meeqa achitti beela'anii baratanii gizee jarri dhufanu akka barbaadan ta'an dhugaa rabbicha jarri caalaa waan beektu kaata jarri caalaa waan muuxannoo hin qabdu ka waan sanarratti soo adazii sirriidhaa sirrii miti jettee iyyuu hin qabdu bakka ittiyyuu qaratti baasaa jirra waan sanatti akka jarri hojjetan godhaa jirra. Anyways an kana kanin fidee fi namni irraa habaratu fani bakka dhiisaa waan kana dhiisaa. Arra booda garuu amma booda namni takka hoositu qaanatu bahee falmata. Amma taratan ishii dhiifaman godhaammoo baroonni kasaase. Aara dhiifama godheef maaltu bakka kisiisin geesse. Sirumayyuu ati achitti bilbiluun qabdu ture. Bilbilte immoo bakka wal fixanii jirraa jedheen. La viidiyoo takka kaleessa waraabee tan gallakkisee viidiyoo bakka hin jiraa miti ulamaa nama hedduu irratti akkasitti wallaahi baay'ee isaanillee naa galatoomanii jiraa miti an kaleessa dhiiroo waraana na qabu deemanii jechuun oggallaadha Sheekh Usmaanumaan na yaamee achi na geessanii bakka hin jiraa miti gorsa naa kennanii har'a oggoo ulaatii jedhanii akkasitti natti ayyee jaanii viidiyoo maal jechuudha ayyama kiyyaan malee gallakkisa hundaafuu Sheekh Usmaan loleen jiraa dhiisaa. Erga sheekni loleeni inni yoo inga afarra kalas ati immoo atis ka obbolummaa sanii itti dubbatadhu loliini ka biraa immoo kanarraa garuu sin maal barattu miistara keessan paablikii gochuun miidiyaa irratti gochuun keessattuu akkas miistara maatii paablikii irratti gootanii gubachuudhaatti ittiin gubatta gaarii haa ta'u ajaa haa ta'u dhokfachuudha dhugaa rabbicha miidiyaa irra akka hin baasne laa waa'ee keessan. Naa meemii mucaan kun waan isin gaarii hojjette tokko immoo isinitti agarsiisa. Qaratoo ulfaadhaa amanaan kun waan lama nutti dhufate dhufe tokko gara amantiitti dhufteetiin jirtini. Ani abbaa filis keessaa akka filis hin jiru rabbiin ufuma afwaame fidata. Garuu isin immoo amboodha waa lama qabdi. Lammaffaa immoo adiyyaa kennaa nuuf iddee dhufte garatummaa ulfaadhaa nu galateeffadhaa isinis. Ayyee. Mucaan kun egaa akkuma islaama taateen quraana bittee raayyaadhaaf kennite agartanitti miti quraana bittee raayyaadhaaf kennite ilaalaa isin nama akkasiitu sossobuu qabdanu tu badii jaraatti himuu qabdanu ittiyyuu qara baastu sin dhiisaa lakkii dhiisaa sin hin fayyadu lakkii. Ilmaan muuxaadhaa hiriiran beeknaa hiriira ba'uun bu'aata kan qabdu qabsoo amata 50 qawwee fudhatanii gaara seenaa turtan sanii hojii wal bakka isin deemtanii bara diradhaadhaafis dirqama qawwee fudhatanii gaara seenuu qaba. Tarkaanfii abbaa biyyummaan beektanii isin ummatumaa akkam uummanni kun hiriiraa miti ka barbaachisu sa'aatii 48 keessa yoo mootummaan deebisaa kan isin hin kennine taate diradhaadhaaf namu tarkaanfii kan osoo nama tokko miine osoo nama tokko hin dhiisine abbaa biyyummaa keessan
murteessanii qophaa'uu danda'uu qabdan nama isin keessa jiru akka isaan namarra ofirraa baasaa turanitti ifirraa baasanii diradummaa isa mirkaneeffachuu qabdan malee qaamata 50 akka qabsoo waraanaatti gaarifannaa dirqama ummatuma akka ummata hada akkanuma firraa soitan malee diradaawatamtu tubbo Soomaaliyaa kanname baate hiriirri kun eessa keessa jira achi keessa jira yoo kasaanii taate maa hiriira kana dorken ijoolleen daawun jettee jirti daawun jettee jirti hiriira kana laa ilaa abbaate ka ganama kanaati sigalee lafti abbaa qabdii lafee gootaa achi jira hayyoo keenya achitti awwaalamee nama meeqaantamii bar lubbuutti dhabne obboleeyyan kiyya arraan tana diradaawa fuudhamuu jechuun nasibeen teenyatuun fuudhamte jechuudha saniifuu guyyaa gaarii viidiyoo wal biraan kaa ijoolleen hiriira jirti namni dhageen dhagaa garaa guuttatee akkana taa'ee gartee ummata manarra gurguranii dachiirra gurguranii manni isaanii gurguramee dachiin isaanii gurguramtee jaartii isaanii gurguramuu teessi. Listen, Arabni waan biraatitti namatti dhaaruun, Arabni waan biraatitti nama jibbuun, maallaqaaf sin ajjeesu Arabni beeka. Jaartii fi dhalaarra si jeessa. Isin dachiin qabdanii, dachii teessan fudhatanii. Oromoon maaluma dhihinii isin qabdune. Nama dachii teessan tana fudhate biyya namaa keessa takkaa yaatanii agarree isin mira baddu rufuuji taatamu on taane. Mee dubbii takkaan isin gaafa rufuuji taatanii isin. Tokko mee namni rufuuji ta'e laal gaafa Soomaaliyaa keessa lolli nutti ta'e gaafa nama Soomaaliyaa keessa lolli nutti ta'e sibiiraan akkasii mukaan lafan nutumaniiti believe me or not nutumaniiti dachiin tun teenya samiin tun teenya waaqarra bararuun dandeessanii lafarra ejjechuun dandeessan nuun jariidhaan miila kana lafeetan akkasii nu godhan isinoo lafa teessaniif hin loltan ganaa jaartii teessanaa isin jalaa fuudhan kalaas eesoon Gowwarraa dhaqalee gamniiti bicha qalee goonni walii galee maseena walii galee dharaan walii galtee murachuurra coomaa haqarratti walii galtee guluu wayya sooma kan gololee dhaqee wacaan hin hanqatu kanan cabbii dhaqee abbayyi hin hanqatu Apo bullalee dhufaahe nama gaarii rabsee suuta dhufaa. 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 Nama gaarii ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። የተወሱ ሀገር አይደለችም። የኛ ሀገር ናት። የልጆቻችን ሀገር ናት። የአባቶቻችን ሀገር ናት። እኛ ኦነር ነን። እንደ ባለቤት እንደ ራስ ዕቃ መጠበቅ አለብን። ሰው ስልኩ እንኳን ሲወድቅበት የሚንቀጠቀጥ ሰው ኢትዮጵያን የምታገል ውድ ነገር ስትጎዳ፣ ስትበደል፣ ስትፈርስ ቆሞ ማየት ከባድ። ሀገር አትተካም። ሀገር ብርቅ ናት። ሀገር ውድ ናት። ሀገር ግን የሁሉም ናት። ባለቤት ሆነን በኃላፊነት ስሜት ብንሰራ biyyarra wabiin qabanii dagatee maaltu saba dhiigaa irra fannugaa dhabanii keessa garaatu nama dhiiga irra fannugaa dhabanii keessa garaatu nama dhiiga biyyarra wabiin qabanii dhiira garaatu alatti dhaanaa. Na hiriirri nagaa guyyaa kana godhamaa oli kana fakkaata jechuudha. Hiriirri nagaa gurguddaatu godhame kanarratti bu'aan tokko buufamuu dhibamnaan sa'aatii 24tti jedhamaa jira yoo wanti kun sa'aatii 24 keessatti mime waan tokko dhaga'uun dhabnu gisee sana saapireetti sun goona. Aboo rabbumaa jaati ilmaan keenya ka Somaalee keessa jiru nuureeba Oromoo silaa faayidaan keenya humaa takka faayidaan qabnu ilmaanuma keenya ka Somaaliyaa keessa jiran nuureeba Somaaleen bikka jirtu marti ajandaa kana dhageesse waan kanaan Oromoo lafaanutti kaatette Somaalee keessa Oromoo jiru hunda xaragaa jirti ila sa'a ammaa tanatti jechuudha Oromoon quban qabaanne ka Somaaliyaa keessa jirtu yoo viidiyoo tana agarte rabbii su'uumi sodaadhu lubbuun abbaan hin eeyne amata hin eeydu achi keessa teessee sagalee nuu taatti dhisi qaxitaa baafadhu halkanuma kan hundi keessa sheer walii godhaa Oromoo biraan gaa jechuudha waan amma ta'aa jirtu deemaa ijoollee Somaaliyaa keessa jirtu dawwalaa gaafadha Oromoo dhaggeeffadha tirfiin iyyensa keenya tanuma malee waan takka dira dhawaa deebiftes hin qabdu karaa baaletiin Somaaliin as marsitee rabshattiin jirtu waraana bantee jechuudha lafa baaletiin baale fi asiin harargee tanaa walitti haga dira dhawaatti lafa teenya jechuudhaani Somaaleen ni beeytan mala isaanii
ni beekta waa sirriitti ni. Namni akkamitti waa ofii irratti abbaa ta'uu dadhaba. Dhorotaa dhugaa rabbisaa waa ofii irratti namni akkam abbaa ta'uu dadhaba. Waa ofii akkam eegsifachuu dadhaba. Kan namaa miti kan gaafatamaa jiru. Waa kee irratti akkam of eeggachuu dadhabdaati. Kun tuffii guddaadha. Dhugaa rabbii tuffii guddaadha. Namni tu ati jirtu waa kee irratti abbaa ta'uu barbaadu kun baay'ee si tuffachuudha. Haye. Maameko. Wayye. Jaalalti kennaadha badhaasa rabbiiti. Nama wal jaallatuuf gammachuu qalbiiti. Ati na jaallannaan anis si jaalladhe onnee kiyya baneen keessa si kaawwadhe. Akka keessaan baane bal'ifadhuu daa'i jaalalan siif kenne kabajaan ol kaadhi. Hunduma namaa keessaa si qofan filadhe jireenya fuulduraaf abdii si godhadhe. Maammeen filannoo kooti filannoo jalqabaa kan hin dhugaan jaallu isa malee maalan qaba. Si malee waan qabu sumatu na boonsaa rakkoof gidiraa akkamu sumaaf jecha noobsa. Jaalala keef jecha wanti hin taane hin jiru adaraa nan miidhin jaalli koo yaa jiru. Ati naaf kennaadha kenna na hundarra qaalii dhugaanin si jaalle natti boonuu maali. Itti yaadummaa inni. Itti yaadummaa inni maamme. Itti yaaduu jechuun maal jechuudha nutti himi? Maa inni barreeffatamee dhufame moo itti qophaa'amee dhufame moo qohi? Itti qophaa'ameeti kun malee achitti miti kan taa'amee walaleeffame. Achitti miti kan taa'amee walaleeffame kun itti qophaa'amee dhufame horota. Yoo barbaachisaa ta'e jijjigaan illee ta'e Oromooti. Yoo barbaachisaa ta'e jijjigni illee ta'e Oromooti. Jijjigni lafti Oromoo hanqa jijjigaa deemte yoo barbaachisaa ta'e hanqa Suudaanii deemte lafti Oromoo. Sinigalee yoo barbaachisaa ta'e jijjigaan illee ta'e Oromootiin isiniin jee. Egaa akkasni dhufe jechuun wallaahi dhuga dabar jijjigaan ta'e Oromooti bar lafa Oromooti bar jijjigni. Sinigalee miti. Kanaafuu hundi keessanuu tokko taati sagalee ta'a. Lafti Oromoo gurguramaa jirti. Karaa Baaleetiin illee maqaa paarkiitiin jedhame. Maqaa paarkiitiin jedhame uummata keenya miskina buqqisaa jiran lafa isaanirraa. Achuma akkasuma immoo qabeenya isaanirraa illee mancaasaa jiran isin galee karaa Baaleetiin illee jechuun namni waan kanarraa Profaayila godhatee deemu jira. Profaayila godhachuu miti gabbaa dubbadha. Gabbaati dubbadha. Profaayila godhachuu miti. Facebook irra gabbaati dubbadha. Challenge profaayila faayidaan qabdu wanti jijjiiru tokko illee jiru. Dubbachuun garuu waa jijjiira. Miiciyyoo xiqqishoo dheengadda gudeeddamtee duutee isaan namni dubbateen jiru guyyuma lama dubbatamee callifamee jechuudha. So Oromoon waan qabdeef hinxaan hin baatu. Stina ላሰናብት ከናፉ ያቦ ኦሮሞትያ akka isinuun gurguramnee sodaachaa jira. Antiyyaa masriin jiraanii yaanasiin jira waan ta'eef wanti na gurguramu hin jiru. Akka isinuun gurguramnee waliin lafa waliin gurguramin akka lafa waliin gurguramnee sodaachaa jiran lafaa miti ayyee. Oromoon barii Oromoon duraanii jechuun waa'ee lafarratti bar qalbii hin beetu bar jechuun falmineetis falmanneetis wareegamneetis wareegamsiisneetis ta'u iyyisiisneetis ta'u barii if kabachiisna bar. Oromoon amma eessa jiran siree namaa bika siree namaa jiran siree namaa waan isaan hin galchine keessa wanti isin galchu waan amma dubbatamaa jiru kanarratti waan isin galchine keessa seetanii duutan jechuudha. Namni lafa isaatiif namni qabeenya isarratti yeellee yoo du'e waan bareeda seenaa bareedaa hojjeta. Namni akkamitti siree irratti du'a rabbii haaliqas du'a addaatiiti. Siree eenyurra siree jaarsaaf jaartii irratti duutan. Siree namaa sanuu teetii miti bar ta namarratti duuta. Ettee jabaastee jechuudha. Waan singalchine irratti duuta jechuudha. Oromoodha amma kan ijoollee Oromooti waan isaan galchine keessa siree namarratti jabaasanii waan namarratti osuma akkana jajjattanii duutan jechuudha. Namni biyyaaf falmee du'a. Qabeenya isarratti du'a. Waan faayidaa qabu irratti du'a. Isinoo waan isin hin galchine. Waan isin hin galchine irratti duutanii jechuudha. Eenyuus sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti walitti deebinutti isin jaallatamtoota.